عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك بقى جيسني عيد مبارك هندي كيسني عيد مبارك بقى جيسني عيد مبارك هندي كيسني عيد مبارك عيد العافية عيد سعيد عيد نجايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إجاكو يارا دري إدات يرقمنا بلسك ينتقلين زرائي نسنين جرا. محمد نور كدير. محمد نور كدير، عيد مبارك. عيد مبارك أكم زرت من العائدين ومن الفائزين. آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. سلاني إداكو يارا ما الفكات. والله سلاني قياه الراء إبسو في الليل مديبا قروا وان دنيا رجلاني نمني وإبسو ندبو ولا شيء مستحيل. سنيف عيدني قياه الراء جتون قياه قمتشو قياه tokkummaan islaamaa keessa mul'atu guyyaa jaalalli islaamaa keessa mul'atu namni namatti nama hangana baay'atu wal gahee namni kufee lafaa wal qabamu hin jiru wal dhiibaan hin jirtu guyyaa gammachuu guyyaa addaati. Anaafis hawaasa muslimaa kamiifuu guyyaa addaati jedheetii yaada guyyaan kun. Maasha Allah, guyyaa irraa kana keessa waan akkam akka hojjennu nu ajajjan keessattuu dargaggoonni. Guyyaa irraa waan haarawaa nuti ajajnu duraan shari'aan islaamaa lafa keettee jirti. Guyyaan irraa tokkoffaa irratti wanni hojjetamu asirraa gaafa galamee ciida adhaa waan ta'eef udhiyyaa qalama namni dandeettii itti qabu akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam jedhanii namni udhiyyaa qaluu danda'u ka udhiyyaan qalin bakka dirree nuti itti salaanutu nufinii jedhaniin saniif namni as dura niyyatee qabu ammuma qalata namni har'a qaluu hin danda'in hadhas borus bitee qaluu danda'a. Boru bira tareellee guyyaa taanu guyyaa sadii as booda qalachuu danda'a garuu irra caalaan guyyaa har'aa kana qalee waan qalellee ofumaa garatti gadi hin garagalchu ammas manuma ofii keessa qoodeen fixu miskiina nama takkaa foon hin arginiifa mana isaa keessatti miila harka takka qofa hambisee kaawwan hawaasaa qoodee fixa guyyaa namni hundinuu gammaduu qabu keessaanuu guyyaa miskiini keessaan namni duraan foon hin arganne har'a foon bash jedheeti uf jedhee ofirraa darbu takkatti gammachiisuu qaban. Kana guyyaa irraa wanni hojjetamu kaachi irraa hafe ammoo hawaasni kamiyyuu guyyoota kana keessatti takbiiraa jechuun Allahu akbarii karaa deeman keessatti sagalee ol kaasanii ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نمني ملتو توكيتشما ربي الله أكبر جتشون تكبيرا جتشوني توكيتشما قدنا ربي يبسو كوني نمني وانا كسي هجتو نما صدا ربين كيس سات بيكوتو وانا كسي هجتا وان تف نمو haguma juhdii godheen haga tattaaffateen sodaa rabbii argata kanaaf takbiirtaa godhuun dirqama hawaasa islaamaati barbaachisaadhallee waan akkaan nama barbaachisu jedheetii yaada. Baay'ee galatooma ulfaadhaa dargaggeeyyii akka kiyyaa keessanii. Dargaggeessa kanaaf dargaggeessi har'a wanni inni godhuu qabu namni shabaabummaan faga'ee har'a guyyaa keessa kadhatee fuudha kan qabne gara fuudhaatti ka gara barnootaa ka akka barnootatti ga'u. Ammas wanni isaan godhuu qaban nama miskiina bira deemanii keessaanuu yatiima mana yatiimaa dhaqanii gammachiisanii waan namni wanni shabaabarraa eegamu waan akkasiiti. Lammaffaa namoota mana yaalaa keessatti dhukkubsatanii namni illee bira dhaabachuu hin dandeenye jiraachuu danda'a. Hospitaala gurguddaa keessa yoo dhaqee hospitaala keessatti nyaata mana qofatti nyaatanii miti teekaawee godhee harka qabateeti fuudhee bakka namni itti dhukkubsatu fageessee nyaachisuudha. Nurraa ka eegamu akkasuma gammachuu takbiirtaa ibsuudha wanni guddaan shabaabarraa hadha eegamu Allahu akbariidhaan lafa kana bareechisuudha. Har'a wanni namarraa barbaadamu mana keessa nyaatanii dhuguu qofa osoo hin taane magaalaa keessa deemanii gammachuu ibsuu takbiirtaa jechuudha nurraa wanni eegamu. Maasha Allah, egaa obboleessa keenya nuuraadhaan baay'ee galatooma ulfaadhaa jedhanii ergaa guyyaa ciidaa akka ajaa'ibaa kanatti nuuf dabarsanii jiranii baay'isne isaan galatoomfannaa. Ciid mubaarak. Ciid mubaarak isinis galatooma. Egaa ammas nama tokko biratti argamna nama guddaadha nama jabaadha eenyu isiniin jedhan. Saadiq Aliyyi Elemuu jedhama. Saadiq Aliyyi Elemuu. Baga isiniin gahe. Walumaan baga nuun gahe. Maal fakkaata salaanni ciidaa? Alhamdulillahi rabbil aalamiin akka ajaa'ibaatiin namatti tola tasgabbii qaba naamusni ka guuteedha guutee ka irraan jige jedha warri keenya yoo haasa'u mubaalagaadha jechuun ibsa keessatti daangaadha akka ajaa'ibaatiin naamusni bareedni mul'atee jira bifa qaraarraallee adda bifa ta'een namni keenya qara yoo salaatee galee xiqqoo jarjaree bahuudhaaf rakkisaa chaalenjii tokko tokko nu mudata
amma mootuu bara kana ammoo khutbaalee dhageeffatee aga sa'aatii xumuraa haga yeroo amma sagalee kana isinii kennuutitti ummanni islaamaa suutaan naamusaan gara mana isaa galaa jira. Baay'ee gaarii ka qaraaraayyuu adda jedhee yaada. Shabaaba musliima magaalaa Shaashamanneeti akkasuma ammallee dargaggoota muslimaa addunyaarra jiran hojiin isaan hojjetaa jiran hojii boonsaa. Iida kana rabbiin ka osoo isin jirtan lubbuu teessan hin jirtan jazaa hajjiidhaan rabbi ka isinii deebi'u rabbi isinii haa godhu jedhaani. Kammoo ka biraa ka itti aansuudhaan ani dhaamsa dabarsu shabaabni islaamaa yeroo kana keessatti warri akka amma ijoollee kaadima bakka kana waa hojjetanii kana hin ta'in warri oolmaa babbadaa ooltan oolmaa sanirraa garana koottaati masjiida rabbiititti illee ni bareedanii masjiida rabbiititti illee tibbaan ni jira dirreen iidaa shabaabaan bareedde shabaabni islaamaa anumaafisini nazaafaa qaba qulqullaayaadha wanni biraa haafu akiraa jannata galuu naafu irra nattuu qulqullaayaadha kunoo shabaabni isin agartan kun hundi qulqullu nazaafaa qaba النظافة من الإيمان جل الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما وفي اللي يقتون إيمان الرأي جدا كناف نمني مقا إسلام إمتى من الشيشة من الجاتي من السجارة جول له هيلاند ديار كيسان كموتم متلي ركوا ماجران كموتم متلي challenge جرا جرا تاجران وان سدي ساتي وان فكتا سنيرا كوت تاجرا من إسلام من تقول كله كنا كبردا وركرا مقا دان كبتني كامانا جول تنيس كوت تارا جرانا تسيام جدان كمو سنجت تان كابوتي كبينيا أبوتي كبينيا كينا حالا غاري رجران بريد رجران ammoo wanni marri guutame jechuu miti masjiidatti ni sadaqatanii har'a masjiidni biyya keenya keessatti mul'atu masjiida ajaa'ibaa kan mul'atu kunniin abbootii qabeenyaatiin duraan yeroo ijoollummaa keenya masjiida warra tola ooltota biyya biraatti dhufee nu ijaara biyya biraatiin nu ijaaraa turanii amma piroojeektii miliyoona 200 miliyoona 100 miliyoona 50 akkuma abbaan piroojeektii qabateen kamilkeessaa jiru abbootii qabeenyaa keenya horii keessan keessa rabbi barakaa haa kaa'u jenna miidiyaa islaamaa jabeessaa jenna abbootii qabeenyaatiin miidiyaan islaamaa miidiyaa jechuun kalee aadaa sirna aadaa arsii keessatti jechuun oromoo ta'ee akka arsiititti ani waan arsii ta'ee sirna arsii sirritti beeka ka oromoo hundaatuu ni beeka ka arsii sirritti beeka waan ofii keessa jiruuf maal jedhan beetanii waan dubbataan dubbii godhu waan dubbataa rabbi godhu jedhan hayyummaadhaan dubbii tana dhara dhugaa fakkeessa dhugaa ammoo dhara fakkeessa adda ammoo miidiyaa bakka san qabate bakka hayyuu kalee sammuu uumamaatiin hayyoonni kalee waan akkasii godhan adda miidiyaa qabate miidiyaan kun jiraan du'a jedha du'aan jira jedha kanaafuu miidiyaa islaamaa maalti miidiyaa garaagaraa kanneen nu jabeessaa jennaan abbootii qabeenyaatiin masjiidaa gaditti ilaalinaa jennaan miidiyaa islaamaa ka waa'ee masjiidaa dubbatu innuu masjiiduma waa'ee masjiidaa haasaa jira waan ta'eef innuu daawama waa'ee daawaa haasaa jira waan ta'eef innuu aalimuma waa'ee aalima haasaa jira waan ta'eef jabeessaa jedhaan masjiida jabeessaa jedhaan sadaqaa miskiina to'adha kan naannoo keessanii jedhaan adda keessattuu munaasabaan amma adda guyyaa dureessi qalatu hoolaan tokko ka warri dureessaa qalatu haga 40,000ti waan gaafadheef ka warri dureessaa qalatu haga 40,000ti 35 hiyyeessi ammoo ka 5,000 jaatu hin qabu lukkuun 2,000 hiyyeessi sii bitachuu hin dandeenye guyyaa har'aa kana mana dureessaatitti nyaanni tuulamee hin jiffama haga nyaatanii kaan haga walitti tuulanii kaanii lafan naqan wallahi ka lafan naqamu san hiriiraan eeggatanam wanni akkanaan akkan argamne shari'aa islaamaa keessatti guyyaan har'aa guyyaa walii hiran hoolaan arafaa qalamu kun akkaataan inni godhamu qalamee affeelamee nyaatamu qofaa miti cinaan foon isaa ollaadhaaf kennama cinaan ammoo affeelamee achi sadaqatama haganuma lamaan ollaa kennuu fi achitti affeelanii ka affeelan kanallee nama nyaachisu fakkeenyaaf nama akka xalabaa ilmiidhaa nama affeelatuu hin dandeenye mana waamanii nyaachisan warra affeelatuu danda'u ammoo mana isaatti kennaniif warra bilcheeffatuu danda'u abbootiin qabeenyaa kenna ka dandeettan hoolaa bitaa miskiinaa kenna ka dandeettan horii bitaati nama torbaana nama torbaami 14 nu haa qalatan 20 nu maa waan inni dirqama wayii ba'aa jira hiyyeessi bar dirqama udihiyyaa qaluu ba'uu hin dandeenye sanu sun ta'e waan kokkeetiif amma hiyyeessaa dubbataa jirru nu horiin tokko nama 20 hafuu ni ga'a horiin silaa ka shari'aa islaamaatiin nama torba horii qala sun warra udihiyyaa qaluuf deemu warra sawaaba barbaadu amma warra kokkee kana barbaadu warra garaa ofii jiifatu barbaaduuf horii tokko nama 20 qalatuun illee waan baqqa'uuf horii bitaa kennaa hoolaa bitaa kennaa yoo dadhabdan mana keessanii waamaa miskiina nyaachisaa guyyaa har'aa namni beela'uun qabu ejjennoo islaamaati ergama rasuulaati alayhi salaatu wassalaam namni kamuu hatta yoo islaamallee ta'ini ollaan kan kee namni ollaa kan kee jiru amantii biraallee hordofee beela'uun qabu guyyaa har'aa addatti nyaachisuu qabda yeroo maraa sadaqaan ni barbaachisa ka har'aa caalaadha abbootii qabeenyaatiin kana jechuu barbaada. baay'ee galatoomaa tursiisii waliin taasise keessatti hedduu gammadaadha isin galatoonfadhaa nuuf jiraadha ergaa xumuraa yoo qabaattan isinillee galatoomaa ergaan xumuraa wanni an jedhu shabaaba keenya shabaaba musliima magaalaa Shaashamanneetiin ispeeshaalii wanni isaan waamuuf an hoogganaa isaaniiti
yeroo ammaatti tan amiira shabaaba musliima magaalaa Shaashamannee waan ta'eef ergaa addaa isaanii qaba. Hojiin isin hojjetaa jirtan hedduu nu boonsee jira. Takkaa isin qaanofnee hin beeynu, takkaa isin saalfannee hin beeynu. Hojiin keessan akkanumatti itti haafuufu hooggantoota teessan ajajamtanii ulamaa'ota jalan masakamne gumii dhimma islaama magaalaa keenya bulchuu waliin mari'annee isaanii masakamne akka hojiin keessan kana caalatti daranitti cimee itti fuufu jedheeni ergaa dabarsaaf. Ka magaalaa biraa ammoo biyya biraa jiran waan amma nu asitti hojjetaa jirru kana shabaabni musliima magaalaa Shaashamannee hojjetu kana laalaati. Kanu caalullee ni jiraata ilma namaati. Yoo kanu caaltanii isinirraa ergaa fudhanna. Nu leenjisa nu yaamaati muuxannoo nu kenna yookaan koottaati muuxannoo nurraa fudhadhaati ummata islaamaa kaddamaa jechuun ni barbaada. Sababaan isaa ummanni nagaa kun namni miliyoonaan lakkaa'amu kun hadda nagaan bahee galuun sababaa juhudii shabaabni godheen. Kanaafuu warri keenya warri shabaabaa ergaa akkanaa isinii dabarsaa majlisni keenyallee ammoo tamaqaraa caalaa bakka jirtanitti kutaa magaalaa aanaa fi rijoo irratti illee bakka jirtan hundatti Oromiyaa fi federaalatti illee shabaaba cimsaa ijaaraa shabaabni gaachana keessanii koola isin ittiin barartanii namni koola malee allaattiin tokko koola malee hin bararu majlisni illee aalimni illee koolli isaa shabaabaa inni ammoo mataa yoo ta'e koolli isaa shabaaba waan ta'eef shabaaba bakka mara qindeessaa isiniin jedha shabaabni muslimaa mana badaadha garana deebaan akira ergaa kiyyaati wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إجا مس نمتك وصناتي أرجمنا إن سنين جلنا. عبد الرحمن أمان بقى وقا جيسه. وجمان بقى ما الفكات أيان نبي. أيان الحمد لله كم أرجع جبت مقالة شاشة جرا مقالة شاشة مقالة الدو وأيان بريد شو دام بكم تودا أيان هدو نمتولا الحمد لله بريد هذا. عيني جيارة. عيني جيار عيدا جمتشوتي عيدا نموني هدون ريوني فكسمة موتو نموني والجالة نرى والأرجاني ده سنة في عيدا بريد هذا ما شاء الله دون نمتولا. جيارة كنا مي حواس إسلام إدلا الدنيا رجراني في كسمة نموت مقالة كنا خيس زراني أرجع قبل. أكمتي جتيشون عيدني جيار أنا مني والجالة نمني رحيمة بيوت غرغرات هاي بقى سنينجي ولين جدا كسمة موتو نما وانك أبني فواكن نتا يس الله يساجرو والجمتي سارة هيمني والزيارة ترى كنا ورا مقالة شاشة في كسمة أنا وشيء ورا حواس إدل الدنيا رجرون بقى سنينجي بقى جمدني يس الله كيسنجرو وجين أيانا كنا دبرسا كسمة موتو يو نما رحيمة دك أزيارة جدا ترى كنا موتو أنت ندق النيوجراتي أمتيان بقى سنينجي اللين جراني أجمل نجم مديتي أكثر سنة برنجراني ندفع جري أبديك أبا سينو دبلته بقى سنينجه عيدا جمعتشو كملكي كم بركاسنا توجدان. آمين آمين ولمانو نفاسه إجا أمة إسانيتين أنا لين دبله بقى جيسان إسانين زرا درجة في مال لابدن قيود سدين كنا خيس. حقيقتي نمني كينيا يرو أيانا برأتشي دبرسه وانت سلاين بربرأتشيسنه أيانا كيسة يشون دانغات كوشراج أبسون فجراتا سناف درجة جيسي كينا يرو ساتي فيدمي أيانا كنان أوتكاتي جرما ياداتي في جرما وجيله أككاباتو في إسلام ما دافع كجرات ولا ما غلط درجة جيسة جارا دكتيمي تكوف هذا اتقافتهم ما إسلام ما نسر رابر بعد بهاتي درجة جيسة جباته أك إسلام ما دافع جراتو أك إدل الدنيا تي إسلام ما دافع كوان غاري وجهته أسمان نسيار أما في إجا باي غلطوما ترتي والإنتاج نكيست هدو جمع دارا إرجعت أمرايو كباتن إرجعت أمران كابيو جراتي جرا كنن وري ميديا كنه هردفو ميديا يشون ميشا الدنيا نكني وكلارات تفيا دم تودا جرا كنن هردفتوني ميديا كنا جبسني سرت رياسات أني ميديا كن كابين يسانيتي أكجبي فتن ميديا كنا كفولو قدنا أسمان أبسط برساف باي غلطوما ترتي سوى الإنتاج نكيست هدو جمع دارا نفزرات دا أيانا قال إجا عملنا متكبرات يرجعنا إنه سنين جدا. أنا عبد اللطيف أمان ننجي. عبد اللطيف أمان. بقى كيس. بقول إنجيل. ما الفكات أيانا راه. والله ما شاء الله ده. أياني أكمر جتن كنا فكات. وانش قالوا أمو غانم نتم استر جت كنندو جمّتشون بريد أم به غري كاستي بري صفتين جرابيك. غري أمو ساعات من أكبين. مال جري أستي به أما ساعتي كنا بودي أمو خبجت شورف. نياتي دبورف نني باين غا جين إيدلات هانتوني غنما أجا ساعة ثلاثة تنا بيلم بهنيمي. أما مو قلينا من هندينو أكما سنة سيرتي إنه بتشوف بربادا كناف أيانا غاردا أيانا ملكيتي دوغا دبتشوف كيسومايو بركنا أيانا داتي حال جروهن دندمتني وان جروهن درت منك إن بفبريدات إن بفدتين وجران أسود بلن أما أكما قارا شمني كنتي بركنا يوفرتي أسرة أما كيلومتر تكو فقط باين نما
iddurraa kaka'e jechuudha. Daandii aspaaltii hamma addabaabaayee si magaalaa walakkaa magaalaa kanaatti namoota hiriiree salaata. Akkasuma immoo itti haala kanaan dabarsaa jiranii hawaasni islaamaa bakka jirtanii fi lafa jirtan ka biyya keessaaf biyya alallee jirtan warri afaan kana wal dhageenyu warri wal hin dhageenyillee hundi keessaniifuu iida milkii isinii hawwinaa baga rabbiin ittiin isin gahe warra bara baraan deebinu haa taasisu. Guyyaa iidaa kana ammoo miskiina gargaaru. Xiqqaan guddaa gargaaru waanuma qaban walitti fidanii wajjin nyaachuu akkanatti fakkaatutti guyyaa iidaa kana namni baay'een nyaata hin argata. Sababni isaa gaa namni hundinuu ayyaana haala barbaadamu walitti qopheeffata. Haa ta'u garuu irra baay'een guyyaa akkasii kana maal gochuudha nama sitti illee rakkoo hin himanneetu jira. Ka ollatti illee hin himanneetu jira. Ka ufuma isaa itti cabsee ofitti jiru jira. Nama wal beekaniin qofa osoo hin taane nama fuula wal beekanii yoo ani isa yaame yoo isa waamu baadhee baruu na komata jechuu qofa osoo hin taane nama nyaachuun barbaachisu. Nama yoo ati nyaachiste illee sadaqaan sirraa qeebalamtu namoota miskiina namoota amma daandiirra jirantu jira. Guyyaa akkanaa kana aadaan shari'aa islaamaa namoonni hundinuu qixa ta'anii akka kabajan barbaaddi. Kana jechuun namni miskiinni karaa gubbaa jiru kun illee ka'ee waa nyaatu nyaata barbaacha guyyaa kan akka iidaaf karatti hin baane. Nyaata barbaacha immoo kadhatee akka gandarra deemee feestala qabatee hin kadhanne namni hundinuu miskiin isatti dhiyaatu ka daandirra jiru ka borandaa jiru ka eessa jiru sassaabee nyaata nyaachisee iida bareedaa waliin dabarsanii gammachuun jaalayee waliin dabarsanii jedhaani akkasuma immoo warroota guyyaa kana gaddi itti galullee jira kulla yawmin huwa fi sha'an jedheemi rabbi guyyaa hunda dalagaa ofii keessa jira beeki ka guyyaa amma mana namaa kaanitti ayyaana osoo jiru kaanii gadda jiru jira ka guyyaa kalee awwaalame jira ka guyyaa irraa bakka iideetti janaazin irra salaatamu jira isaanii illee qadaruma rabbiitii akkas godhee laakiin immoo baga rabbiin isinuu umrii dheeressee bara kana isin gahe warri isin irraa illee rabbi isin haraaramu jechaani akkasuma immoo inni iida gammachuu iidul finaa kan ta'uun hawaa asumaan isinii fi warra isin hordof akkasuma hundaanu baga ittiin isin gahe isin jira ulfaadha galatoma. Amiin walumaanuu baga ittiin dhugee jira dargaggootaaf ergaan qabdan jira. Dargaggootaaf gaarri guyyaan irraa tuni dargaggoota waa baay'ee qabdi beek wajjin bashannanu jira wajjin taphachuu jira guyyaan har'aa kuni akka dargaggoonni tokko yaadanitti keessaa dargaggoota islaamaa jechuu kiyya osoo hin taane dargaggootuma hubannoodhuma xiqqoo isii yoo jedhe malee namni hin beeka laakiin garuu dargaggootaaf guyyaa har'aa kun jabduudha yeroo ittiin wal fudhatanii gara mana suuraa gara bakka viidiyoodhaa gara bakka taphaa bakka bashannana raahaa silaa itti godhanii wahii deemu beek wanni sun immoo islaaman hin maltu shari'aa islaamatirra illee maqi waan nama masitu waan taateef dargaggoonni islaamaa oolmaa gaarii ooluu qabu guyyaan kun guyyaa nyaatan guyyaa dhugan guyyaa rabbiin itti zakkaran malee guyyaa waan rabbiin itti zakkan irraa faallaa guyyaa waan biraa irraa faallaa itti dalaganii miti guyyaa bada akkasiisanii miti kanaaf dargaggoonni islaamaa kuni oolmaa isaanii bareechachuudha baha gaarii ooluudha hamma danda'anii haga danda'anitti baha gaarii ooluudha keessumaa intalli islaamaa immoo amma gaa raahaadhaaf yeroo tokko bashannanaa yeroo gadi baanu ijoollee dubaraatiif akka deemnu yeroo itti nu rakkisu jira kana jechuun isaan illee badaachuu kan osoo hin taane guyyaa islaamaa kana guyyaa kabaja islaamaa kana waan islaama mallattoo islaamaa ol fuudhu waan islaamni gaarii jechisiisu waan islaamni guddaa jechisiisu guddummaa islaamaa waan mul'isuutu dirqama malee dirqama waan shari'aa islaama kuffisu waan mallattoo islaamaa gadi aansu waan islaamni akkana jechisiisu ilmaan islaamaa dalaguu hin qabaatan kana yoo jennu bakka fokkatatti amma intala dhiiraatii fi ilma dhiiraa tokko yoo wajjin isaanii waan biraarra jiran ummanni arge ummanni islaamaa kunu akkasuma itti fakkaataa beeke akkuma ustaaz Raayyaa rabbiin umrii isaa dheeressu yoo ati yartuu fi kijibduu taate ummanni silaa alalraa nu laalu immoo islaamallee akkasuma siyaa jedhe soo yoo ati bakka fokkataa fi bakka hamtuu dhaabatte ummanni illee immoo alaa yoo laalu islaamummaa mataa iyyuu akkasii miti guyyaa rabbi itti zakkaraniif itti nyaataniif itti dhuganii itti bashannanan wanni bashannantuun baay'ee jira biibi bakki deemtu baay'eetu jira garuu immoo nama hin barbaachifnee fi bakka hin barbaachifnetti dargaggeessi islaamaan argamin dargaggeessan islaamummaan kan mul'attu waan ta'eef bakki tun illee bakka itti qaban jabduuti kanaaf dargaggeessi islaamaa oolmaa kee bareechadhu bakka siin bareeduuf bakka islaamummaa mataa ol qabuun bakka islaamummaa ol kaasuun irraa mul'atu ooliin jedhaanii akkasa biibiki. Hayyee egaa dargaggeessi kennaa Abdullatiif hin baay'ee galatoomii ulfaadhu isaan jenna ayyaana gaarii. Siifillee ayyaana gaarii. Egaa ammas hooggantoota majlisa magaalaa Shaashamannee keessa isaan tunu biratti argama baga nagaan dhuftan isaanii jedha Eid Mubaarak. عيد مبارك كل عام تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بقسين لنا كان جدا آمين آمين ما الفكرة أياني بريدة الحمد لله رب العالمين مني نجان في نجان إذا صلاة قالون نعمة جود دارا عيد مبارك ينير هندان وقرب بسنين جيد حواس إسلاما قطودان عيد مبارك جدني جراني إرجع مالك أبدمي إرجاني أمة إسلامة قبنو بيوت هندت عيد بويار لاتين جهامي ربي نعمة وفيتين أمتك النجان صلاة نيك جلنيف ربي وهندا لافسون
ni'imaa guddaadha waan ta'eef ummanni islaamaa biyya mara jiran baga iida geettan jennaani. Maashaallah shabaabban yinoomee maal jettan? Jamaa dargoota musliima magaalaa Shaashamanneetiin sagantaa kun akka milkaa'uuf shoora guddaa taphataniiran waan ta'eef isaan illee haa ulfaatanii akka kabajamanii jazaa isaanii jannata jenna. Hayyee maashaallah egaa hoogganaa majlisaa kennaan baay'ee galatooma ulfaadha isaaniin jedha ergaa xumuraa yoo qabaattan. Ergaan kennaa akka mana marii dhimmoota islaamaa magaalaa Shaashamanneetti ummanni musliimaa akka guutuu biyyaatti Itoophiyaas ta'ee kan biyya biraas jirus iida kana akka nagaan dabarsu ummata rakkataa hudiyyaa qalanii jiran akka ummata namoota rakkataa humna hin qabneef geessan akkasumas ollaa isaanii illee akka dhimma kanaaf geessan ergaa akkanaa dabarsina. Maashaallah baay'ee gaariidha hedduun uf galatooma isin jaalanna ayyaanni guyyaa har'aa ayyaana milkii isiniif haa ta'u isiniif maatii keessaniif illee amiin wajjumaan inshaallah. Shukran jazakumullah khairan. Egaa guddaa galatooma ulfaadha isaaniin jenna guyyaa har'aa salaanni ciida magaalaa Shaashamannee keessatti kana fakkaata hayyoottan jajjabee waliin turre. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, baga geessanii Eid Mubarak. Hundi keeysanii Eid Mubarak baga geeysanii Eid Mubarak hundi keeysanii Eid Mubarak Eid al-Afiya Eid Sa'id Eid Nagaya